Maariroottan har'a sin gaddisiistee waan dubbattan abdanii mimman sin qabee jira. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan sinin jecha. Ruuttaanii yeroo baay'ee nama amantii oduu dhageessii gaafa jennu wanta salphaaf yookiin immoo wanta ishee acuunyuu wanta ishee hin jaallannee sinitti fakkaata jechuudha. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf anaan baay'ee na gaddisiistee jirti. Hangana kan hin jedhamne bakka hundumtiyyuu ishee irratti aboo qabaatee aangoo qabaatee akka barbaade ishee godhee gaalli ishees akka barbaade ta'uun ishee jechuudha. Jabduu fakkaatte garuu dadhabduudha. Dhugaan sinin jedhee dadhabduudha. Maaliif namni iddii miti namatti hin miciriqu bakka naaf hin taanetti naaf hin taatu ati. Mana kootu naaf ta'a, jireenya kootu naaf ta'a jechuun barbaachisaadha. Haa ta'u malee garuu baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf. Naga sin gafadheeraa garuu hin beeku. Naga waaqayyoo immoo sin dhafa baay'atu hordoftoota kiyyaa qaali sinin jedha. Yoon dura sinin jedhesi ammasii Daanii fi jechuudha. Meeriin Ruuttaanii waan baay'eedhaan miidhamaa jirti. Waan baay'eetu isheerratti ta'aa jira. Keessattuu immoo karaa mucaa isheetiidhaanii mucaa hin fudhanna jedhanii abiraan wanta gochaa jiru. Isa kanaaf miidhamuu hin qabdu. Aniif Daaniin kaayyeffannee karoorfannee dhufneetoo jirra. Kanaaf booda ishee bukkee taanaa manicha keessatti wajjiniidhaan ni galla. Isheen tola jetti lakki jetti garuu yaada ishee waan beennu tokkolleetoo hin qabnu itti walii galtee ta'uu hin beennu. Yoo isheen tola jettes yoo isheen lakki jettes isheerraa hubannaa jedhanii jechuudha. Sana booda egaa gara manaa gaafa deemanii waan tokko waan jira miti adda waliin jedhanii booda Ruuttaa nuti kan dhufnee fi jedhee afaan keessaa qaqqabachuu barbaade jechuudha. Daaniin wanti baay'een sirra ta'aa jira. Waan baay'ees dabarsiteetta. Hanganas kan hin jedhamne samuuna kana immoo si bochisaa si gaddisiisaa jiru argaa jirra wanta ta'eef waan yaadne tokko qabnaa jedhee afaan keessaa gaafa qabatu isheen yaada keessa galtee yaadaa jirti mee qoy yaadaa jirtitti ni mana gaafa hin jettu lakkii hojii manaa wannaa kennitan natti fakkaata maal ta'uu mala laata jedheenani yaadaa jira. Kan isheen jette jechuudha yeroo kana keessatti miidhama kee matumayyuu hin barbaannu namni baay'een si miidheera jennaan bakka wantoonni samuuna kana ta'anii baay'ee na dabbaraniitu jiru natti tolaatoo hin jiru jette jechuudha. Egaa isaas immoo yaaduma keessan karooruma keessanidha malee buziyyeedha jechaas kan turame Abiraamis jechaa kan turame buziyyeen baay'ee oltee haasawaa fi dubbachaadha kan isheen jirtu. Ani eessan keessaa ilmoo namaa fuudhee daa'ima fuudhee jechaadha kan isheen jirtu jechuudha. Sana keessatti osuma akkasittidhaan jiraanuanii fi Daaniin asitti galuu barbaanna mana kana keessatti gaafa isheen jettu nyaara guurtee jechuudha. Gaafa nyaara guurteettu maalidha sitti hin tolle siif hin taane jennaani ayi kun immoo hin ta'u maal rakkoo qabaa isinii bakkuma jirtan jiraattanii na gargaartu. Wanti samuuna kana ta'es immoo hin dhaabbata jennaan osoo namni jiraatira ta'eyyuu akka barbaade abbaan argee balbala sitti naan kookka'u balbala sitti irreebu karaa deemtuu nuti wanta argite jetteeni matumayyuu hin ta'u isinii asitti na biratti ta'uu hin dandeessanii jireenya mataa keessanii qabdu hojiin jira wanti baay'een jira wanta ta'eef hin barbaachisu jettee jechuudha Ruuttaanii jechuudha. Afaanuma keessa qaqqabachaa jechuudha akka isaan hin gaddisiifnee fi akka isaan hin lolchisiifneef jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi naccannaqame garaa kuna nyaatte jechuun hundumti kan dhufe hundumti mee jechuudha guddaa xiqqaan jechuudha. Wantumti isaan dubartii kanarratti hin goone yookiin immoo hin taane tokkollee hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Ani jechuun haatis abbaanis jechuudha amma barbaade intalli ofii yookiin immoo dhalli ofii gaa'elli ishee akka hin diigamne yoo barbaadaniyyuu hanga irratti lafa dhidhiitamee hanga irratti abbaan barbaade hanga fe'ee ta'ee jedhutti kana gaa'ela kee hin diigin matumayyuu gaa'elli kee akkas hin ta'in matumayyuu jedhanii bakka nama kana faana akka isheen jiraattu gaa'ela kana keessa akka isheen jiraattuuf itti dhiibaa turanii jechuudha. Har'as immoo ishee mee ani hin beeku jechuudha nama hin qabu yoo ta'e
akka namni naganu beekuun qaba. Dhugaan siniin jedhee namni si ganaa obboleetti koo namni tabdatti si ganaa. Hiriyoonni kun hiriyoonni Abiraam Kaleessaa nafaana ta'u jettee yaaduun ishees abjuu ture hin ta'amu maaliif amanuu hin qabdu turte isaaniin. Kuni garuu hangarraatti lakki abbaa manaa koo faana ciise abbaa manaa koo qullaanan beeka sinimmoo siniin hin beeku karaa isaan siniin bara jettee osoo isaan fidanii dhufan lakki jetteetti ta'e roottaan har'a karaa deemaan taatu. Roottaan har'a abbaan argee afaan ittiin banu ture dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Mee amma roottaadhaaf eenyu gadda? Mee amma roottaadhaaf eenyu yaada? Eenyu yaada? Maaliif fidda daanii mana kee jedhaniin faranjiin sin fayyadu jedhaniin dasitaan sin fayyadu jedhaniin dasitaan deemira Awurooppaa jedhe deemira Awurooppaa jedhe isa yuummoo jechuudha. Ilma buttaa jiraa kan fakkaanneef argitan itti kaleessa galgala jechuudha. Surree suufii uffatee shaamishii uffatee ministeessaas keessa galfatee akkatti inni jechuudha moodelistii ta'uusaa yookiin immoo nama haalaa ta'uusaa mul'isaa ture jechuudha. Eeggadammoo maal jedhe? Ani ruuttiyee mucaa keessaa haala fudhachuu jennaanani jedhe. Mucaa keessaa haala fudhachuu jennaanani Awurooppaa hafee. Kun immoo maaliif ree bakka ruuttaadhaaf jedheetu Awurooppaa hafee jedhanii akka isaanii namni yaaduu fittee dheetu jechuudha. Awurooppaa dhiisiti hawaasaa iyyuu lixxee hin beektu. Dhugaan siin jedhe qaalitti iyyuu lixxee hin beektu ati jechuudha. Innaa dhibana. Innaa wanta godhanii yaadan jechuudha. Hin xiinxalanii kuni namatti dhaga'ama. Egaa itti kaate jechuudha. Meeriinii maal dhannaa taasawaa jirtu? Maal dhannati ta'aa jirtu? Nuti si bukkee taana siin jenne si wajjiniin taana siin jenne malee waan biraa miti. Mucaanis kana booddee kaameraa fuulduratti akka hin argamne suurota kanas gadi buusii jennaan akkatti hin lalaxxafe maal akka ta'e sila naaf hin galleef jetteeni daanii buusee jetteen jechuudha. Dirqamadha. Jaalattus jibbitus ani haadhoo keetii. Abiraam imannoo daaniinis immoo obboleessa keetiidha. Wanti biraan jiraatu gaafa ishiin jettuun daaniin maal jedhaa? Osoo gaa'ela keessaa jiraattettallee ta'ee bakka ilaalcha gochuun si gaddisiisa. Amma gaa'ela keessa hin jirtu wanta ta'eef uma rakkoo tokkollee wanta fidu hin qabu. Nuti si faana ta'uu qabna. Namni si faana hin jiru jedhamee wanti baay'een sirratti ta'amaa fi sirratti hojjetamaa wanta jiruuf nuti immoo jirra. Kani egaa isaan jedhanii maatii keessan gattanii akkamittidhaanii sababa kootiinis immoo girgiriin tokko ka'ee akkasiin bira hin geenye dheerani malee wanta biraa miti kan ishiin jettee jechuudha. Egaa utuma waan lalamtu imimmaan osoo qaqqabu laalame viidiyoo sana imimmaan osoo qaqqabu keessa shiixxoto jettee wanni jettu basa beekoo imimmaan keessatti hin bu'ama. Dhugaan sana hin jedhe keessatti hin bu'ama imimmaan. Anama fakkeenyaaf manuma jiru kana keessatti gaafa biyyuma arabaa kam keessatti iyyuu gaafa reegi harree imimmaan keenya gaafa hin agarsiifannee jechuudha. Of keessatti gadi qabna gadi boonya jechuudha. Si gadi jechuudha. Namni akka imimmaan keenya nurratti hin argineef jecha jechuudha. Dubartiin kunis akkas jechuudha. Imimmaan uudhee yaadni ishii wallaalchisee baasi daanii mana kee keessaa baasi daanii jireenya kee keessaa maal fuudhachii dheena hundumtuu qubatti qaba. Firoonni ishii obboloonni ishii hundumtuu qubatti qaba. Inni immoo isaan darbee itti hangalaa biraan gaadha kan inni jechaa yeroo burummoo maaltu dhufa ishee har'anni mi'aasaa fidhatee galee ganniin akka zetteettinii eelduun akka zetteettinii isaan boruun dhufan seetti fakkaataa ittiin seeratanii ammantala kanatti ittiin akeekkachiisan laatanii amma maaliidhaan jedhanii gocha maaliiti meenaan galyaanaa na cannaqa dhugaa dubbachuuf jechuun yeroo itti yaadu jechuudha. Bakka gaaffilatti ta'a waa'een gaa'ela kana gaaffii guddaa jechuudha. Dhugaan sin jee waan dhumtiyyuu jechuudha. Hojii beeku malee jechuudha. Haala jireenyaan beekan ijoolleen warra buttaa jiraa kun muluun isaanii jechuudha. Dhiira isaanis ta'e dubartoota isaanis ta'e jechuudha dhugaa rabbii. Beekan jireenya bakka. Dhiirota qaqayyaruu beeku bakka nuti jajjaboodha nuti hin dandeenya kana beeku jechuudha. Yuutiibaroota sila ta'anii qarshii sila argatanii miti mee buloota koo kan waan nyaatu dhabee waan dhugu dhabee gaalli saqaxxee jiru hin jiru. Eeshi kan dhaabate gaalli isaan jiru itti yaadame
jalqabaa kaasaatti itti yaadame gaafa meerii fa'ii jalqaba meerii fa'ii fana turte ruuttan itti yaadame daaniin fa'ii waan biraam gochaa turan itti yaadame isa ishiin oduuf naanti oduutu mana ruuttaa diigaa jira oduutu jireenya ruuttaa diigaa jira gaafa jedhamu waan baay'ee dabarsite gaalatti edda galtee dirqama garafama tumamaa kan jiru jira mi'aarra isaan immoo jechuudha sirreessuu dhabuudhaan maaliif akkas goote abbaa manaa koo jechuu dhabuudhaan teessiftime tasgabbooftime hin galfatte turte marqa ishee keessa gatii har'a akkatti ishiin baasus ture booda garuu egaa osuma ishiin akkasitti waalalamtu osuma ishiin akkasitti nammafamtu buna danfifnaa faajennaa mucaa kee fudhattee achi baataa ol baataa qilleensa fudhattaa manatti deebitee maal jennaan manatti kan hin deebi'e samuuna kana sababa mucaa haasameef malee waan biraaf miti akkan barbaade ba'ee waan hin barbaade bitadhee waan hin barbaade taasisee deebi'aan ture kana barbaachisu hundumayyuu nan fayyadamaa jetteen jechuudha. Isin galeera gaafa immoo isaan immoo achi keessa waa kabanii akka barbaadan ta'anii jechuudha. Sarraata nyaanuu taa'uu fi dhiisuu dandeessu jettuun yookiin immoo gargaartuu mana isheetii jechuudha. Maaliif jalattiin girgirri jaalatti wanta ta'eef jechuudha. Akkuma keenya immoo hin dadhabde sarraata nyaan hin dadhabde hojjettuun jechuudha. Ni galeera inni immoo achi keessa naawwa qaba jechuudha. Achi keessa ani kiyyoo maalii keessa garuu kiyyoo maalii keessa ruuttan akka jirtu naaf hin galle. Kiyyoo maalii dhugaan siniin jedha. Kiyyuun gogorritti hin qaban sana keessa erga mucayyoon kun jechuudha. Ani hin beeku booda annisaan ishee dhumee booda yaadni sammuu isheetii dhumee ani baay'ee sodaadhee jira. Akka nama tokkootti na gaddisiistarra har'a dhugaan siniin jedhe na gaddisiiste. Abbu margee sirrii jettee balbala jalaa bantee oduu jettee harkaa guurti. Geessanii kiyyoo wayii keessa ishee galtanii biraa zirra jedhu. Guyyaa lama faranjii fi dasitaan waan hojjetanii immoo xiggitti immoo goran immoo ilaala. Isaan kun immoo maal hojjechaa jiru? Ati ela kan argaa jirtu, ati ela kan viidiyoo kana ilaalaa jirtu, kanaa booddee walaa mucaa jettee kibbii kana keessa dhufu, mana kana keessa dhufu hin dandeessu. Akkas jedhee akka hin ilaalu jettee. Innaa sana waan gootu dhabde jechuudha. Fakkeenyaaf mucaa ilaaluu hin qabu jetteetti. Hin qabu jetteetti jechuudha. Ol fuudhee keessatti argamatti godhee mucaa kiyya na ilaalchisu na dhowwitee. Aniif ishee walii heenyeerra gafee maal deebisti? Maal keessaa qabdaadhaan seer? Ati heenyuudhaan hin seer? Kan nama dhibu jechuudha. Viidiyoo immoo waraabdee ol keessee jechuudha. Amma gaa'ii fataa dheedhaniini daaniin balbala gadi ba'ee mi'a fidee dhufa jedheeti. Isheen suni ishee sana faana fataa jettee waa'ee bareeduma isaanii wal jajjajanii hin beeknu hordoftoota. Dhugaan siniin jedhe Waaqayyo galgala keessan gaa'ela keessan haa bareechu. Sinan jaalladha sinan kabaja lammii koo.